odeeffannoon ispoortii simbiraan gahuu jalqabna. Dhimma biyya keessaatiin yeroon eegalu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa fi waldaa murteessitootaaf taajjabdoota Oromiyaa waancaa Liibirraa tokkoffaa qopheessuu isaanii beeksisaniiru. Mootii muuziqaa Liibirraa dilbata darbee erga lubbuun isaanii darbeen booda guutuu Itoophiyaatti akkasumas sadarkaa addunyaatti gadda guddaa akka ture kan yaadannudha. Dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irratti weelleewwanii mimmiidhagoo isaan hojjetan keessaa tokko immoo ispoortiidha. Ispoortii irratti hirmaachuun qooda fudhachuun duudhaa ispoortii guutuu haala ibsuun muuziqaan isaan hojjetan kan yaadatamudha. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa waldaa murteessitootaaf taajjabdoota Oromiyaa wajjin ta'uudhaan egaa kana yaadachuudhaaf waancaa Liibirraa tokkoffaa qopheesseera. Magaalaa Baatuutti dorgommichi har'a eegala. Kilaboota liigii olaanaa Itoophiyaa irratti hirmaatan Oromiyaa bakka bu'anii hirmaatantu qooda fudhata. Kilaboota 6 kan itti hirmaatu. Kilaboota qooda fudhatan simbiraan ga'uu fi kilabni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Baatuu ni hirmaata. Kilabni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee, Nageellee Arsii, Burraayyuu fi Sabbataadha kan hirmaatan kilaboota liigii olaanaatti hirmaatan keessaa. Kanaan alatti kilabni kubbaa miilaa Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa affeeramee dorgommicha irratti akka hirmaatu beekameera. Dorgommichi har'aadha kan eegalu. Dorgommii waancaa Liibirraa tokkoffaa kan irratti tarii dhaggeeffattoonni keenya naannoo sanatti dhiyoo taatan isteediyeemii Baatuutti argamuudhaan dorgommicha daawwachuu ni dandeessu. Odeeffannoo biyya keessaa kan biraatiin taphoota torbee torbaffaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa arganna. Har'arraa eegala taphoonni torbee torbaffaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kun liigicha Qiddus Giyoorgis qabxii 13 akka dursu ni beekama. Har'a dursaan liigichaa kun galgala sa'aatii 10tti walqixxee wajjin taphata. Tarii Qiddus Giyoorgis tapha kanaan kan mo'amu yoo ta'e taphoota 3 keessaa walitti aansee jechuudha qabxii tokko qofa itti argate ta'a. Kana dura torbee 5ffaadhaan istaadiyoomii Bahar Daaritti mo'amee akka ture ni yaadanna. Achi torbee 6ffaadhaan ammoo tapha jalqabaasaa istaadiyoomii Direedawaatiin qabxii qooddateera. Har'a kan mo'amu yoo ta'e tarii shaampiyoonii Itoophiyaa kana Qiddus Giyoorgisiif yaaddoo guddaadha ta'a kan deemu. Gama biraatiin walqixxeen kan mo'atu yoo ta'e ammoo qabxii isaa 12 gahate garaagarummaa dursitoota liigichaa wajjin qabu ni dhiphisa. Gara tokkootti dhiphisa Qiddus Giyoorgis wajjin garaagarummaa qabu. Amma qabxii 9 sadarkaa 7ffaarra kan inni jiru. Tapha biraa sa'aatii tokkotti eegaluun galgala Direedawaan Machaal wajjin taphatu. Direedawaan qabxii 7 kan inni qabu sadarkaa 8ffaarra jira. Machaal ammoo liigichaan kilaboota ammaan kana ga'umsa gaarii mul'isne keessaa isa tokkodha. Sadarkaa 12ffaarra kan inni jiru. Taphoota 6 keessaas qabxii 6 qofa argate. Kana jechuun giddu galeessaan tapha tokkoon qabxiidhuma tokko argachaa deemaa akka jechuuti. Dheengaddaa Walaayittaa Diichaadhaan gool 1-0 mo'amuu isaanii yaadanna Direedawaatti tapha jalqabaa isaatiin. Kanaafuu haala kanaan kan deemaa jiru gareen Faasil Takkaaliin. Kanaafuu Direedawaa wajjin immoo morkii jabaatu isa eeggata jedhamee gama. Direedawaan dheengadda tapha jalqabaasaa mo'ateeti taphoota dorgommii istaadiyoomii Direedawaa kan inni eegale. Akkanaan alatti akka onnachiistutti dirreef deeggartoota isaa fuulduratti taphachuunsaa Direedawaadhaa fi sona itti dabaladhameeti kan eegamu. Boru liigichi itti fufuun Madiin Itoophiyaa Itiyoo Elektiriik wajjin taphatu. Bunni Itoophiyaa immoo Hawaasaa wajjin kan morkatanu. Iftaan ammoo Arbaa Mincee Bahar Daar wajjin Hadiyyaa Hoosaanaan Faasil wajjin morkatu. Dilbata Adaamaan Buna Itoophiyaa Laga Xaafoo Laga Daadhiin Walaayittaa Diichaa wajjin kan taphatanu ta'a. Laga Xaafoo Laga Daadhiin liigichaan sadarkaa dhumaa 16ffaarraa kilaba taa'edha. Taphoota jalqabaa lamaan hin qabxii argateen asitti tapha tokko mo'ate tokkoon qixa bahee asitti qabxii hin arganne. Odeeffannoo baargamaatti yeroo ceenu ammoo Saadiyoo Maanee arganna. Ammas dhimmi Saadiyoo Maanee waancaa addunyaa irratti hirmaachuun isaa shakkisiisaadha. Dheengaddaa Baayer Muunik Werder Bremen wajjin Bundesliigaadhaan tapha morkatan irratti daqiiqaa 15ffaa irratti jijjiiramee ba'uunsaa ni yaadanna. Miila isaarratti agadaa miila isaarratti miidhama isa mudateeni tarii Senegaal taphoota ramaddii ishee morkattuun Saadiyoo Maanee qaqqabu yoommoo jedhu odeeffannoowwan bahan tokko ramaddii irraa kan dabartu yoo ta'e tarii taphoota marsaa mo'atanii darbuutiif qaqqabuu danda'a laata kan jedhudha kan jiru. Gaazexaan France
l'équipe Sadio Maaneen waancaa addunyaatiin ala ta'eera jechuudhaan guutummaatti tamanii barreesseera. Aliou Cissé leenjisaan garee biyyaalessaa Senegaal boruu garee isaanii waancaa addunyaa irratti hirmaatu beeksisu jedhamee eegama. Tarii yeroo kanatti miidhamuma isaa wajjin Sadio Maanee filachuu danda'u. Isa garicha keessa jiraatee taphattootumallee onnachiisuun waan tokko jedhanii waan yaadanuuf filachuu danda'u jedhameeti kan eegamu. Garuu waancaa addunyaa irratti hirmaachuunsaa shakkisiisaa akka ta'edha kan himame. Senegaal bara darbee bara 2021 waancaa Afrikaa yeroo shaampiyoonii taatetti Ijiptiin mootee shaampiyoonii taatetti taphattoota gahee olaanaa bahatan keessaa isa tokko ture. Utuu hirmaatee daawwattoonni jaallattoonni kubbaa miilaa kan baay'ee fedhan natti fakkaata Sadio Maaneen garuu miidhamni isaa waancaa addunyaa irratti qooda fudhachuusaa yaaddoo keessa galcheera. Waancaa liigii Inglaand yookaan Carabao Cup marsaa sadaffaadhaan kaleessa taphatameera. Manchester City fi Liverpool morkattoota isaanii mo'atanii marsaa arfaffaatti yoo darban Arsenal, Tottenham akkasuma Chelsea kilaboonni magaalaa London sadan dorgommicha keessaa bahaniiru. Manchester City kaleessa Chelsea gool 2-0 mo'ate. Gooliiwwan Riyad Mahrez daqiiqaa 53 irratti akkasuma Julian Alvarez daqiiqaa 58 irratti galchaniin kan Manchester City mo'ate. Gooliin Riyad Mahrez galchee rukuttaa dabbiirraa kan argamte turte. Boqonnaa dura gareen lamaanuu carraawwan goolii uumaniiru. Fakkeenyaaf gama Manchester City Jack Grealish kubbaa inni goolii gubbaarraan dabarsee akkasuma Lewis Hall dargaggeessa sarara gidduu umrii 18 Chelsea Ortegaan kan jalaa qole akkasuma Christian Pulisic si'a lama goolii gaanii Manchester City kaleessa Ortegaan jalaa qole eeruun ni danda'ama. Mahrez barana goolii arfaffaasaati kan inni galche. Manchester City sochii taphaa boqonnaa boodaatiin mul'iseen garuu injifannoonni kaleessaa kun kanuma isaaf maluudha jechuun ni danda'ama. Raheem Sterling jijjiiramee seenee ture kilaba isaa duraanii wajjin morkate garuu taphicha irratti jijjiiramni inni fide hin jiru. Manchester City nama taphoota hundaa 16 dirree isaa Itihaaditti morkateen hin mo'amin imalaati kan inni jiru. Faallaa kanaan Chelsea ammoo yeroo gaarii dabarsa jiru. Taphootaas dhiyoo taphate 7 keessaa 2 qofa kan inni mo'ate. Dilbata darbe Arsenaliin Premier League Englandiin jechuudha gool 1-0 mo'amuu isaanii yaadanna. Sanbata dhufamoo irra deebiidhaan Premier Leaguein sadarkaa sadaffaarra kan jiru Newcastle wajjin kan inni morkatu. Tarii waancaa addunyaa dura taphoonni jiran akkasuma ga'umsi Chelsea mul'isaa jiru kun Graham Potter leenjisaa garichaatiif kan gammachiisu hin fakkaatu. Tapha biraatiin Liverpool kaleessa Anfield Road Derby County simatee ture. Liverpool goolii sadiif lamaan peenaalitiidhaan mo'ateera. Yeroo taphaa idilee goolii malee addaan bahanii gooleegaan Liverpool Kaomin Keeler ga'umsa addaa mul'iseera. Kaleessa Jurgen Kloppis inni nama addaati jechuudhaan jajanii rukuttaawwan peenaalitii sadii qoleera. Tapha kaleessaatiin rukuttaawwan peenaalitii sadii taphattoonni Derby County rukutan qoleeti kan Liverpool harka darbu gargaaree. Yeroo taphaa idilee Liverpool goolii galchuu baatus ga'umsa gaarii mul'iseera. Garuu Jurgen Klopp taphattoota 11 jalqabarraa Premier Leaguein fayyadamanu guutummaa jijjiiraniiti kan isaan galchanii. Derby County'n waggaa 15 booda gara Anfield Road kan deemanii deeggartoonni baay'ee gammadoo turan taphicha irratti. Gara deeggartoota 5,600 gara Anfield Road deeggartoonni kilabichaa qofti kan deemanii isteediyeemii kan turanii deeggarsa baay'isas mul'isaati kan inni turanii. Gooliiwwan Liverpool sadam rukuttaa peenaalitii kan galchan Chamberlain, Darwin Nunez fi Harvey Elliott. Gama biraatiin ammoo Basetich, Maguire akkasuma Firmino utuu hin galchin hafaniiru. Kunis ta'e garuu Liverpool kaleessa milkaa'eera. Klopp taphichaan booda yaada kennanii turan. Tibba kana Liverpool abbootii qabeenyaa birootti garee abbootii qabeenyaa kan biraatti gurgurama jedhamee himamaati kan ture. Kana wajjin wal qabatee kilabichaa Amani gaafatamanii turanii lakkii an Liverpooliif amanamaadha. Kilabicha keessa nan tura. Abbootiin qabeenyaa kilabichaa jijjiiramus Liverpool keessatti dan tura yaada jedhu kennaniiru. Tapha biraatiin Fly Emirates Arsenal Brighton and Hove Albion keessummeessee Brighton goolii 3-1 mo'atee Arsenal dorgommicha keessaa baaseera. Goolii galchuun dursa kan qabate Arsenal ture. Edin Nikita daqiiqaa 20ffaa irratti goolii inni galcheen dursaa ture. Booda Danny Welbeck taphataan Arsenal duraanii daqiiqaa 27ffaa irratti peenaalitiin galche. Welbeck bara 2014 haga 2019 Arsenaliif taphachuu isaanii yaadanna. Achi ammoo goolii lammaffaa Kauro Mitoma daqiiqaa 58ffaa irratti galchee. Tariq Lamptey ammoo daqiiqaa 71ffaa irratti goolii inni galcheen Brighton and Hove Albion Arsenaliin mo'atee dorgommicha keessaa baaseera. Arsenal dursaan Premier League England dorgommicha keessaa qooda hin qabaatu kana booda jechuudha. Taphoota 20 bara dorgommii kana taphateen Arsenal si'a sadaffaaf bara kana mo'amuu isaatii Mikel Arteetaan
garee dheengadda Chelsea ittiin mo'atan irraa taphattoota 10 jijjiireeti gara dirree kan inni galche kunis garichi tarii miidhamarraa taphoota Premier League fuuldura jiranuufis taphattoota qusachuuf haala fakkaatuun jijjiiree seensisee kanaanis dorgommicha baay'ee Newcastle United goolii eegaansaa Nick Pope ga'umsa addaa agarsiiseen Crystal Palacein rukuttaa peenaalitiin mo'atee darbeera yeroo taphaa idilee 0-0dhaan bahanii garuu rukuttaa peenaalitiin Newcastle 3-2 kan inni mo'ate Nick Pope goolii eegaan Newcastle peenaaliitiiwwan 3dha kan inni qole kaleessa Luka Mileovic akkasuma Philip Mateed akkasuma Malcolm Eboyi kubbaawwan isaa rukutan kan inni qolee gama biraatiin Nottingham Forest 2-0 Tottenham Hotspur injifateera Renan Lodi daqiiqaa 50 irratti Jesse Lingard 57 irratti goolii isaan galchaniin kan mo'ate Mangalaan kaardii diimaadhaan kaardii akeekkachiisaa lamaan daqiiqaa 75 irratti gama Nottingham Forestiin dirree bahusi garuu Tottenham mo'achuu hin dandeenye Harry Kanein jijjiiranii baasaniiru Antonio Conteen maaf baastan jedhamnaan daran kanan jechuu danda'u olitti baay'ee dadhabee ture jechuudhaan dubbataniiru Harry Kane waancaa addunyaa fuuldura isaa jira dadhabbiin dhuguma irraa mul'ataa ture yaada jedhu kennaniiti kan isaanii jiranu Nottingham Forest Premier League Englandiin haala nama ajaa'ibuun sadarkaa dhumaa 20ffaa irra kan inni jiru garuu kaleessa Tottenhamiin ga'umsa gaariidhaan caalee mo'ateera Tottenham bara 2008 as waancaa guddaa argatee hin beeku tarii waancawwan akkasii illee utuu argate gaarii ture kaleessa garuu haalaan morkachuu hin dandeenye Southampton tokko qixa Sheffield Wednesday wajjin bahee yeroo taphaa idileetti peenaalitiidhaan ammoo 6-5 mo'atee Southampton darbeera West Ham United fi Blackburn Rovers akkasuma 2 qixa bahan yeroo taphaa idilee rukuttaa peenaalitiin garuu West Ham dorgommicha baheera Blackburn goolii 10-9 mo'ateeti kan inni darbe Wolves 1-0 Leeds United mo'eera Babakar Traore lammii Maaliiti goolii injifannoo Wolves kan galche har'a Manchester United halkan sa'aatii 5tti Aston Villa wajjin taphata dilbata darbe Premier League Englandiin Manchester United Aston Villa wajjin taphate Aston Villaan goolii 3-1 mo'atee ture amma immoo irra deebiidhaan gareen Unai Emery Aston Villaan irra deebiidhaan Manchester United wajjin taphata jechuudha Anthony Martial har'a dirree seenedha meeti kan eegamu dilbata darbe daqiiqaa 24 taphateeti kan inni ture Sancho fi Antoniin garuu shakkiidha taphachuun isaanii jedhameera kanaafuu tapha halkan sa'aatii 5 kanaatiin Erik ten Hag qabxii itti argachuuf morkatu yookaan marsaa arfaffaatti darbuuf morkatu jedhamee eegama odeeffannoo ispoortii OBN dhaggeeffachaa kan isin jirtanu ergaa dhaggeeffannaa achumaan ittaansinees ammoo Abubakar Abdallaa taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Kaameruun duraanii Roger Milaalatti qophiin ni qindeesses dhaggeeffanne kan deebinu ta'a. Seems to want to get involved. I do not believe it. He's thrown the chances away now. That's it. 2-0 Roger Milla and that is always the danger. Waancaan addunyaa bara 1930 erga eegalee biyyoonni Afrikaa nusa xumurarra darbuu hin dandeenye. Waancaa addunyaa bara 2022 guyyoota 10 booda Qaataar qopheessituun biyyoonni Afrikaa 5 dorgommicha irratti hirmaatan seenaa gadi aanaa biyyoonni Afrikaa dorgommichaan qaban ni jijjiiruuf abdatameera. Kubbaan miilaa Afrikaa guddate jechuuf safartuuwwan hedduu barbaachisanis garuu ardichi taphattoota simboo kubbaa miilaa biyyoota Awurooppaa ta'an danuu gumaacheera. Afrikaan taphattoota ciccimoo hedduu qabdi kan jedhu lammiin Kaameruun Roger Milaan waancaa addunyaa baranaatiin biyyoonni Afrikaa seenaa gadi aanaa ture akka jijjiiran abdii fi hawwii qaba jedhe. Qophii har'aas seenaa Roger Milaan waancaa addunyaan hojjetee fi dorgommii Qaataar qopheessitu irratti yaada BBCf kenne isiniif dhiyeessina. Cameroon qualified for their first FIFA World Cup in 1982. Far from disgraced, they were knocked out in the group stages despite being undefeated. Taphataan duraanii Kaameruun Roger Milaan waancaa addunyaa sadiin biyya isaa tajaajileera. Waancaa addunyaa bara 1982 Spain qopheessiteen Roger Milaan yeroo duraatiif Kaameruun bakka bu'uun hirmaatus biyyi isaa ramaddii darbuu hin dandeenye. Waancaa addunyaa 1990 qopheessiteen Kaameruun nuusa xumuraaf akka geettu ga'een Roger Milaan olaanaa ture. Dorgommichaan goolii 4 kan galche Roger Milaan akkaataan shubbisaan gammachuusaa itti ibsataa ture qalbii daawwattoota kubbaa miilaa booji'eeti ture. Beekamtii isaas waancaa addunyaa ittiin qopheessiteerraa eegale. Roger Milaan yeroo sanitti taphataa umrii 38ti. Taphataa umrii guddaan waancaa addunyaatiin goolii galchee jedhamuudhaan riikardii haaraas katabeera. Roger Milaan yeroo biyya isaaf taphachuu dhaabus pireezidaantiin biyyattii Paul Biyaan biyyaaf akka taphatuuf jajjabeessuu isaaniitiin waancaa addunyaa bara 1990tiin biyyaaf taphatee gooliiwwan 4 galche.
Tapha Kaameruun Roomeeniyaa 2-1 mo'atteen gooliiwwan 2 yoo galchu marsaa mo'anii darbuu tapha dhaqaa galaatiin Kaameruun Koolombiyaa mo'atteenis gooliiwwan 2 galche. Dorgommichaan Kaameruun nuusa xumuraan Ingilaandiin daqiiqaa dabalataatti mo'atamuun dorgommichaan ala taate. Kaameruun waancaa addunyaa sanaan sana caalaa imaluu akka qabdu hawwii koo ture kan jedhu Roojar Milaan ummata Kaameruunii fi kan Afrikaa boonsuun hawwii koo ture jechuudhaan dubbata. Shubbisni Roojar Milaan waancaa addunyaa bara 1990tiin mul'isee itti yaadeen ture jechuudhaan dubbata. Deeggartootaan deeggaran waliin shubbisee gammaduu qofa yaadeeti jechuudhaan dubbata. Keessattuu pirezidaantiin Kaameruun Pool Biyaan akka biyyaaf taphadhu na jajjabeessuu isaaniitiin gammaduudhaaf haala sanaan shubbisi jechuudhaan seenaa isaa yaadachiisa. Shubbisni sun uummata Kaameruunii fi namoota kubbaa miilaa jaalatan kan gammachiise as jedha. Higuita seems to want to get involved. I do not believe it. He's thrown the chances away now. That's it. 2-0. Roger Miller, and that is always the danger. Waggoota afurii booda waancaa addunyaa 1994tti Roojar Milaan umrii 42 fi guyyoota 39 taphataa umrii guddaadhaan waancaa addunyaa irratti hirmaatee fi umrii guddaan goolii galche ta'e. Tapha Kaameruun 1-1 Raashaan mo'atamtee Roojar Milaan goolii takkittii Kaameruuniif galche. Waancaa addunyaa irratti hirmaatee seenaawwan hojjeteen akka hin daganne kan ibsu Roojar Milaan Kaameruun keessa qofa osoo hin taane taphattoonni Afrikaa hedduu biyyoota Afrikaa hedduu keessatti maqaan koo ni yaadatama jedha. Taphataan Roojar Milaan jedhamu Kaameruun keessa ture jechuudhaan dhaloonni na yaadata jechuudhaan dubbata. Waancaa addunyaa marsaa 22ffaa Qaaxar qopheessituun Kaameruun, Gaanaa, Morokoo, Tuuniiziyaa dabalatee shaampiyooniin Afrikaa Senegaal addicha bakka bu'uudhaan waltajjicha irratti ni hirmaatu. Waancaa addunyaa kanaan garuu biyyoonni Afrikaa bakka bu'uun addicha boosuu qabu. Kaameruun kana ni taasisi jechuudhaan abdii qabus dubbata Roojar Milaan. Roojar Milaan yaada BBCf kenneen Afrikaan taphattoota ciccimoo akka qabduu fi garee ciccimoo ta'uu waancaa kanaan kan itti mul'istuudha jedha. Taphattoonni addichaa gareewwan ciccimoo addunyaa waliin morkachuu akka danda'an ofitti amanamummaa qabaachuu qabu jechuudhaan yaada kenne. Yeroo hedduuf Afrikaan waancaa addunyaa irratti ga'umsa gad aanaa mul'isaa turte. Amma kubbaan miilaa addichaa guddateera. Yeroon jijjiiramaa amma jechuudhaan dubbata Roojar Milaan. Kaameruun bara 1990tti Senegaal 2002, Gaanaan 2010tti nuusa xumuraaf kan gaaniin ala biyyi Afrikaa walakkaa xumuraaf geesse hanga ammaatti hin jirtu. Akka yaada Roojar Milaatti waancaa fudhachuun ulfaataa ta'us walakkaa xumuraaf ga'uun biyyoota Afrikaatiif yeroo ammaa kana ulfaataa miti jedha. Addeen Afrikaa taphattoota ciccimoo hedduu badhaafamtuudha kan jedhu taphataan duraanii Kaameruun Roojar Milaan biyyoonni Afrikaa waancaa addunyaa injifachuuf ammallee hojii hedduutu hojjetamuu qaba jechuudhaan dubbata. Comes out to Partey, hits it well, it's gone in under the goalkeeper. Shaampiyooniin Afrikaa Senegaal ramaddii adiin Qaataar, Neezerlaandii fi Ekwaador waliin ramadamte. Tuuniiziyaan immoo shaampiyoonii addunyaa Firaans, Deenmaarkii fi Awustiraaliyaa waliin ramaddii daatiin ramadamtee jirti. Morokoon Kirooshiyaa, Beeljiyeemii fi Kanaadaa waliin yoo ramadamtu, Kaameruun shaampiyoonii addunyaa yeroo 5, Biraaziil akkasumas Sarbiyaa fi Siwiizerlaand waliin taphoota ramaddii taphatu. Gaanaan Poorchugaal, Yuraagaay fi Kooriyaa Kibbaa waliin ramadamte. Akkuma hawwii fi abdii Roojar Milaatiin biyyoonni Afrikaa waancaa addunyaa nuusa xumuraa darbuun seenaa addichaan jijjiiramuu kan jedhu yerootu deebisaa horaa bulaa. Going to win the ball back here, Cameroon. Chance for Toku Ekambi, and they have the opener, and it is Toku Ekambi in the 21st minute. They didn't give up. Aga Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa biyya keenyatti isa jalqabaa kan ta'e tajaajila liqii dijitaalawaa michuu akkuma maqaa isaa michuu isiniif ta'u dhiyeessee jira. Baankichi tajaajila liqii dijitaalawaa sochii hojii galii liqii kafaluu isin dandeessisuuf harkaa qabaachuu keessan qofarratti hundaa'e wabummaa liqii malee kennuu eegaleera. Tajaajilli liqii dijitaalawaa michuu intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaa fi giddu galeessan kan eegalu waan ta'eef appilikeeshinii michuun iyyata keessan dhiyeeffadhaa. Daqiiqaalee muraasa keessatti gaafii keessan xiinxallee sekoondoota keessatti deebii isiniif kennina. Michuu argachuudhaaf dameelee Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatti goraa. Michuu tajaajila liqii dijitaalawaa isa jalqabaa. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odeeffannoo ispoortii dhaggeeffachaa jirtu. Odeeffannoo muraasa lamaan tokko simbiraan gaaf seerii Itilii torbee 14ffaarraan kaleessa Roomaaf Saasuuloon morkatanii Saasuu tokko qixa kan isaan bahanii goolii Taamee Abrahaam galcheen ture Roomaan kan qixaate barana seeriidhaan goolii sadaffaasaa galchee garuu Joozee Mooriiniyoon taphichaan booda baay'ee aaruu isaanii himaniiru. Taphataa maqaa isaa hin eerre tokko isa qofatu garichi ifaajee kana hunda taasisee bilaasha godhee lafatti hambisee yaada dhukaasaniiru. Garicha mataa galcha
dhabsee jechuudhaan dubbataniiru. Roomaan garuu eenyuun akka isaan jedhan wanti dubbatan hin jiru. Liicheen Ataalaantaa wajjin taphatanii Liicheen 2-1 Ataalaantaa mo'eera. Taphoota lama walitti aansee mo'ame. Ataalaantaan eegada Naapooliin injifatamuu isaanii yaadanna. Tooriinoon 2-0dhaan Sampdooriyaadhaan, Inter Milaan ammoo goolii darzana walakkaa galchee 6-1 Boolonyaa mo'ateera. Eden Dzeko goolii galcheera. Federico Di Marco goolii 2 galchee. Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu akkasuma Gosens taphattoota gooliiwwan Inter Milaan ittiin mo'ate galchanidha. Har'a Hellas Veronaan, Juventus, Lazioon ammoo AC Monza wajjin taphatu. La Liga Spainin kaleessa Atletico Madrid mo'ameera. Mallorca wajjin morkate. Atletico Madrid 1-0dhaan mo'ame. Vedat Muriq lammiin Kosovo goolii inni galcheeni kan Mallorcaan injifate. Almeriyaan 1-0 Hetafe injifate. Real Sociedad Sevilla 2-0 tapha itti mo'ate irratti Alexander Silosi fi akkasuma Baris Mendes gooliiwwan galchaniiru. Har'a Madrid halkan sa'aatii 4:30 Cadiz wajjin taphatu. Xumura irratti Bundesliga Germaniin RB Leipzig 3-1 Freiburg mo'ateera. Mohamed Simekas akkasuma Christopher Nkunku fi Emil Forsberg gooliiwwan kan galchanii. Union Berlin 2-0 Augsburg wajjin bahee gara sadarkaa lammaffaatti ol siqeera. Schalkes bara dorgommii kana taphasaa lammaffaa mo'ateera. 1-0 Mainz injifatee. Har'a Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund wajjin kan morkatanudha kan ta'u.